Boqonnaa 14 jiruu fi jireenya waraana bilisummaa Oromoo. Jireenyi miseensota waraana bilisummaa Oromoo guutuutti kan walooti. Dureessaa fi hiyyeessi hin jiru. Namni addatti qabeenya mataa qabaatu hin jiru. Qawween eenyuttuu hidhamtuu kan dhaabaati. Yeroo fedhe tokkorraa fuudhamtee kan biraatti yoo hidhamte gaaffiin yookiin gungummiin hin jiraatu. Miseensi maallaqa, sa'aatii fi qabeenya biraa harkatti qabatee yoo dhufe dhaabatti gabaasa. Bara chaarteraa booda warra qubeelaa dahaabaa qubatti raratanii argaman irraa guurree istooreerra. Sana keessatti warra dhaabatti makamuu dura yommuu fuudhan godhatan irraas fuudhuun mudate. Maallaqni miseensa tokkoof addatti gatii hin qabu. Wanti nam-tokkeen ittiin godhatus hin jiru. Gamtaan waan jiraatamuuf wanti hunduu kan jaarmichaati. Waliin dhimma itti bahan. Namni tokko yoo jaarmaan itti kennee baachise malee maallaqa baadhachuu hin danda'u. Ittiin waa bitachuun hin yaadamu. Kanaafuu maallaqni akka baalaatti ilaalama. Maallaqaan dhaabatu qawwee, rasaasa, qoricha, galaa walii galaa, uffata waraanaa bitee kuusaa yookiin raabsa. Doolaarri dirree qabsoo ga'een beeku. Miseensi biyya alaa qunnamuuf carraa waan hin qabneef horii gaafachuun haafuutii nagaayyuu gaafachuu hin danda'u ture. Horiin argamus xinnaa waan tureef wanneen barbaachisan guutanii dhiyeessuuf gahaa ta'ee hin beeku. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo rakkina qabsoo irra aanuu fi diina loluufis qabsoo godhaa jiraate. Baroota jalqabaasan wanneen guddoo waraana bilisummaa Oromoo dhiban keessaa lama hirrina nyaataa fi hidhannooti. Taakkiyaa fi Sagliin ganda dhaqxee uummata biraa nyaachuu yoo dandeesses itti deddeebi'anii uummata rakkisuun ni ulfaata ture. Uummanni humna guddaas nyaachisuu hin danda'u. Muuxannoon ofii bilcheeffatanii nyaachuus hin baratamne ture. Bara beelaa midhaanumti ofii tolfatanii nyaatanuu hin argamu ture. Midhaan bittaan yookiin kennaa uummataan argamu yommuu mooraa gahee shummoof affeelamutti kan daanoon fixxe waan ta'eef bishaan gubbaatti ol ba'a. Keessi isaa nyaatamee dhume qolli boqqolloo duwwaan waan hafuuf. Sanumatu nyaatama. Ashaboo dabalatee mi'eessituu argachuun hin yaadamu. Darbee soogiddaa fi sukkaarri argamnaan qananii taha. Rasaasni haalaan qusatama. Qawween akkuma namaatti jaallatamti. Qawwee malee ala buluu fi diina eeggachuun ni dhiphisa. Yeroo duraasan akaakuu qawwee filuun hin turre. Kanneen hin qabneyyuu hedduu waan turaniif. Qawweeleen baraneen hurrumtaan yookiin awutomaatik dhukaasan kanneen qabachuu fi ittiin loluufis mijatan kilaash, faal, M14 fi chiik turan. Seemi automaatik kanneen tahan Semirnoof, M16 fi Hakim turan. Qawweeleen tokkoon dhukaasan kanneen akka Dimiftor, Bintoof, Halben, Labanii, Minishirii, Chikoozii fi Beeljigii diina fagootti haleeluu fi aggaammiif gaariidha. Qawween namuu jibbuu falfaloos yookiin abbajjees kan jennuun ture. Ormi uuzii jedhaan. Qawween kun automaatika. Qaataa xinnuma tuqnaan rasaasanii tufti. Salphaatti barraaqti. Halkan yommuu rafan yoo ofirraan eegin namatti dhukaati. Kanaaf abbajjees jedhamte. Diina nama bira gahe malee hiiqtuutti qaqqabde hin rukkuttu. Bishbishii yookiin haadha gilgilii kan jedhamtus turte. Qawween adamoo filaaberii fi raashii jedhamanis turan. Baazuqaa yookiin RPG-7, moortarii, diktiroovii fi boombileenis waraana bilisummaa Oromoof haaraa miti. Qawween gaariin Girnoof yookiin Zalaayiter jedhamu turee nu bira gahe. Zu-23 yookiin farra xayyaaraa kan makiinaa irratti hidhamu qabaanneerra. Qawweeleen kanneen tarii maqoota nuti yaamnu kanaan orma biratti hin beekaman ta'a. Hedduun isaanii maqaa nama kalaqee yookiin biyya itti tolfamaniin yaamamu. Rasaasni biyyoota ollaa irraa utuu hin ta'in mooraa waraanaa mootummaa Itoophiyaa keessaa sabboontota Oromootiin baafamee waraana bilisummaa Oromoo gaha. Warra san godhan keessaa saaxilamanii kanneen wareega lubbuu baasan ni turan. Akki biraa kan qawwee fi rasaasni argamu diinarraa booji'uu qofaan ture. Sun ammoo jabina qaruuxummaa fi dandeettii loltummaa gaafata ture. Uummanni yeroo wal barree sodaa dhiisuu kan nu gaafatu amma isinuma haga kanatu mootummaa xayyaara lolaa fi madaafa hidhatee mohee bilisa nu baasaayii jedhee nu gaafata. Maaliif yeroo keessan balleessitanii nus ficcisiiftuu akka jechuuti. Amansiisuun ulfaatullee deebiin keenya eeyyee istimaakara yookiin kiyyoonfataa shakkii malee ni moonaadha. Ofirratti abdii guutuun onnee irraa dubbanna turre. Qabsoon keenya sadarkaa olaanaa waan hin ga'iiniif jireenyi waraana bilisummaa Oromoo irra guddaa kan riphee lolaati. Jireenyi riphee lolaa ammoo haala ulfaataa irra aanuun jabina kan gaafatudha. Jireenyi dirree qabsoo kan qe'ee warra ofiitti baran irraa haalaan adda. Jijjiirraan guddaan duraa fi kan wal baruun barbaachisu haala qilleensaa jireenya manaa alaati.
hoggaa qe'ee ofii jiraatan uffata, mana, gaaddisaa fi ibiddatti dhimma bahuudhaan haala qilleensaa hamaarra aanan. Ala bahanii jiraannaan rooba, aduu fi qorra kallattiin qunnamanii waliin jiraachuun dirqama. Bineensa nama ta'uu jechuudha. Barcumarra taa'uun, miiza yookiin teebiliitti dhimma bahuun, sireerra rafuunii fi ifaa qabsiifachuun ni hafa. Yeroo tokko jaalli tokko utuu nyaatatti jirru keep the table manner jennaan jaal bariisoo what table manner are you talking about where there is no table jedhee nu kofalchiise. Inni itti kolfame. Isuma kanatu nuuf teebiliidha. Yoomuu eessattuu naamusni nyaataa eegamuu qabaa jedhee nu callisiise. Gaafa biraa ammoo qorii tokkicha keessaa nyaataa otuu jirru jaalli gararaas jedhamu tokko marsaama tokkotti walakkaa laaffisoo yookiin faffatoo qorii keessa ture konyee guutee fuudhuun afaan kaa'achuuf utuu jedhu jaal bobbaasaan ajajaa waraanaa godinichaa kan ture harka qabee maali mana maragdaa jedheenii deebisiise. Kolfaan dhumne. Nyaanni baala muuzaarra lafa afamee kaan dhaabbatee kaan quphanee kaan taa'ee nyaataa turre. Bakka bishaan hin jirretti utuu harkaan dhiqatiin nyaatama. Erga hedduu turree booda fal'aanaa fi geebin yookiin kubbaayyaan mata mataatti hirame namuu baadhatee deemuu jalqabe. Kan saanjaa hin qabneef billaanis ni bitama ture. Kirrii yookiin jirbii fi lilmoo irraa jalqabe wanti nama tokkoof barbaachisu baadhatamee deemama. Wanti salphaatti argamu rigaa mukaa kan ilkaanii duwwaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma muuxannoo fi dandeettii horatee fi humni isaas guddateen malaa fi tooftaa rakkinoota qabsoo ittiin irra aanu baafataa jireenya qabsoo hadhaawaa irra aanuu jalqabe. Maddi qawwee fi rasaasa waraana bilisummaa Oromoo diina mataasaati. Hidhannoon waraanni bilisummaa Oromoo baatu hundi kan diina ajjeesuun yookiin booji'uudhaan yookiin kuusaa mi'oota lolaa diinaa dhuunfachuudhaan argamedha. Qorichas akkasuma. Doktoroonni ogummaa baqaqsanii hodhuu qaban hundi makamanii maal akka barbaadamu tarrisanii yommuu dhiyeessan qorichi yookiin meeshaan jedhame eessatti akka argamu qoratame tarkaanfii fudhatamuun booji'amee dhiyaata. Ogeeyyiin uffata hodhan huccuu fi makiinonni uffata hodhaa booji'amanii duubbeetti dabarfamanii uffanni waraanaa yookiin yuunifoormiin hodhamuun zooniileef hiramuu jalqabe. Baattuu kaartaa qawwee, boombii, saanjaa yookiin billaa fi koddaa kalloo irraa haala ajaa'ibaatti bareechanii tolfachuun barame gareen of danda'e itti ramadama. Kanneen qawwee caccabe suphan illee gurmeeffamanii hojjechuu jalqabanii turan. Mooraa duubbeetti haalli addaa uumamee sagantaa jireenyaa haaraa karoorsuun yoo barbaachise malee jireenyi guyyaa guyyaa wal fakkaataadha. Barii sa'aatii 5 walakkaatti hirribaa ka'ama. Hanga 12tti hidhatame bakka lolaaf ta'u qabatamee turama. Taakiyyaan sakattaaf bobbaafamtee yommuu deebitee gabaaftu hafuurri nyaaphaa yoo hin jirre 12 walakkaatti hunduu gaaddisa yookiin waajjira ofii qabata. 12 walakkaa hanga sa'aatii 1tti hojjaan danfifamee hirama. Nyaatnis yoo jiraate. Nyaanni yoo hin jirre hanga laaqanaatti ni obsama. Sa'aatii 7 hanga sa'aatii 9tti ispoortii kubbaa warri fedhan ni taphatu. Kaan dubbisuu, haasawuu fi taphoota akka cheezii, daamaa, kaartaa fi muuziqaa yookiin raadiyoo caqasuutti yeroo dabarsu. Yeroo taphaa fi boqonnaatii jechuudha. Sa'aatii 9 kaasee hanga sa'aatii 1tti saafaa boodatti namuu hojii itti ramadamee fi gaafatama qabuuf itti haajoma. Barreessuu, baruu fi barsiisuu, uffata makiinaan hodhuu, kalloo yookiin shaaraa irraa hidhannoolee hodhuu, keessummoota simachuu fi geggeessuu, waraana bobba'uu geggeessuu fi kanneen mooraa duubbee dhufan dubbisuu, gabaasarraa fudhachuu, hogganoonni walgahii yookiin marii qabaachuu, warri dabareen gahee bishaan waraabuu fi nyaata bilcheessuu, akkasumas namaaf hiruu, ogeeyyiin fayyaa dhukkubsattoota wal'aanuu, istooriitti mi'a geessuu yookiin fiduu fi yoo feesisee caayaa ijaaruu fa'aadha. Warri horii yookiin geejjiba tiksanii fi qonna qotan yookiin oomishan mooraa irraa addatti jiraatu. Saafaa booda sa'aatii 2 jalqabee hanga sa'aatii 4tti hojiilee akka saafaa duraatu itti fufama. Sa'aatii 4 saafaa booda hanga sa'aatii 6tti yeroo boqonnaa fi taphaa ta'a. Sa'aatii 6 walakkaa dura hiriirri bahame waltahamee fi abbaan mooraa qajeelfama kennee bakki bultii qabatama. Wacuun ifaa yookiin abidda qabsiisuun muuziqaa dhaggeeffachuun hin eeyyamamu. Kanneen hirribni hin qabne akkuma walitti aananii sagalee gadi qabatanii haasa'uu fi wal bohaarsuu yookiin wal barsiisuun ni danda'an. Ayyaanni yoo jiraate sagantaan bahee hunduu hirmaachuun kabajama. Haala irratti hundaa'uudhaan mooraan qajeelfama jireenyaa fi hojii baasuun beeksisuu dandeessi. Miseensi mooraa hunduu seeraa fi naamusa mooraa kabajuun dirqama.
Guyyaa guyyaatti irra deddeebiin waanuma wal fakkaataan waan raawwatamuuf namni yommuu carraa bobba'uu argatu ni gammada. Miilla diriirfata. Waan haaraa argee dhagaha. Bulchiinsa mooraa isa korkodaa fi qusannaa waa hundaa irraa bilisooma. Jireenyi humna duubbee bittaa midhaanii fi horii qofaan irra aanuun waan ulfaateef laggeen naannoo dhuunfaa dhaabaa jala jiran irraa bishaan jallisuudhaan uummata qonna jallisii barsiisaa fi ofiis qotachaa rakkina galaa duubbee furuuf yaaliin ni godhama. Horsiisni horiis eegalamee ture. Hojiin akkasii galii argamsiisuutti dabalatee jaallan lola irratti madaawanii qaamaa hir'atan bobbaatti deebi'uu hin dandeenye hajoomsuu fi ogummaa qabaachisuuf guddoo gargaare. Warri adda bilisummaa Oromoo ganda tokko bilisoomsee hin beeku akkamitti waggoota dila kana qabsaa'ee bilisummaa hin finnee jechuu jaallatan jiru. Ergaan isaanii xinneessuu fi gatii dhorkuudha. Qabsichi kan yeroo fudhatee sababaa malee miti. Oromoon dursee diinaa fi fira adda baafatee irree tokkoon hiriiree mirga isaaf hanga ga'u falmachuu irratti hirrinni jiraachuu, gantoonni sabaa diina bira dhaabbachuu, diinni keenya alagaa yookiin faranjii irraa gargaarsa Oromoon hin argatiin argachuu fi aanjaan ji'opolitiksii dhabamuun sababoota hangafaati. Akeekni qabsichaas kan haqaa waan hin ta'iniif miti. Wareega sodaa fi dadhabbii hogganootaa yookiin qabsaa'ota Oromoonis miti. Akkuma jaarmaa kamittuu dadhabbii fi laafinni jaarmaa keessattuu kan hogganootaa jiraachuu ni mala. Garuu sun isa tokkichaa fi kan duraa miti. Diinatti dabalee Oromoo keessaas warri jabina dhiisanii laafina adda bilisummaa Oromoo afarsan kanneen moggaa ta'anii daawwatanii. Utuu warri qabsaawaa fi wareegamaa jiran hin ifatiin isaan nuffan. Qabsoon bilisummaa jabaachuu fi dheerachuun Oromoodhaan hin eegalle. Injifannoo gonfachuun ji'a 5 yookiin waggoota 50 biroo kan gaafatu yoo ta'es kan darbirraa barachaa akka milkaa'uu danda'amutti qabsoo itti fufuun filmaata biraa kan hin qabne ta'uu adda bilisummaa Oromoo ni amana. Bakkoota hedduurraa diinni buqqifameera. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo Jaajaa, Jarjartuu, Kaasee Ijaa, Eldhaayee, Fadis, Mayyuu, Dhassaa, Rigaataa, Qumbii, Jal'oo Lolohaa, Gabiibaa, Bookee, Daaroo Billiqaa, Harree Kololoo, Dhaaree, Beegii, Gidaamii fi Anfilloon yeroo itti bilisooman qabu. Har'as bakkoonni hedduun walaboomanii jiru. Bakkoota qabachuu fi lakkisuun ammas deebisanii qabachuun tooftaa lolaa keessa kan jirudha. Hunda caalaa uummanni Oromoo bayyaanatee fi gurmaawee bilisummaa isaaf falmachaa jira. Sun bilisummaa isa caalu. Naannoleen maqaa dhahaman magaalotaa fi gooroolee gurguddoo malee gandeen xixinnoo miti. Bakkoota kanneen diinni yeroo duulaa yookiin sakattaa humna guddaadhaan keessa qaxxaamuru malee keessa hin ba'u, keessa hin ejjatu, hin bulchuu, hin to'atu, gibira hin kaffalchiisu. Yeroo sakattaaf duulus dhahamee deebifama. Uummanni hogganoota jaarmaa adda bilisummaa Oromoo filachiisuun waltaliiganii jiraatan. Naannoo cinaan bilisooman jedhamanii yaamamu. Tooftaan lolaa waraanni bilisummaa Oromoo dhimma itti bahu ganda tokkitti walaboomsuu irratti humnaa fi mi'a qabu dhadhahatuu miti. Biyya guutuu keessatti diina haleeluu fi boqonnaa dhorkuun bittaa dadhabsiisuutti dhimma baha. Waan bilisummaa guutuun hin labsaminiif qabsoon adda durummaa adda bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo geggeessee bu'aa hin argamsiifne jechuu miti. Mirgoota hedduutu gonfatame, kan hafes ni goolabama. Dhaabota bilisummaaf lolan jedhaman kanneen nutti dhihoo yoo ilaalle garii isaanii uumaminsa isaanii irraa kaasee hanga dhumaatti gargaarsi alagaa utuurraan dhaabbatiin garii isaanii ormi manaa yaamee gurmeessee leenjisee hidhachiisee toohatee bobbaasee fi bakka hammaatetti ofii lolaa fi gurra itti godhe. Fakkeenyaaf 80moota keessa yommuu humni keenya Somaaliyaa turetti mootummaan Somaaliyaa yerosii TPLF'if AK-47 yookiin Kilaashkoovii 13,000 kenneera. Adda bilisummaa Oromoo yoo cimee biyya bilisoomsate Habashaa duwwaa utuun ta'in nuufuu hin toluu jedhanii waan sodaataniif hidhachuu waraana bilisummaa Oromoo hin fedhan. Adda bilisummaa Oromoo ergamtuu eenyuyyuu ta'uu fi gooftaa filachuuf qophii waan hin taaneef tumsa alagaa hin arganne. Gariin isaaniitis lafa Oromiyaa irraa kajeellaa waan qabaniif adda bilisummaa Oromoo akka humnaa'uu hin barbaadan. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo waan hundaan ofirratti abdii fi ofirratti hirkannoodhaan as ga'e. Alagaan nu barsiise yookiin nu gargaare hin turre. Kanneen nu barsiisan jedhamanuu barnoota isaanii nurraa qusataa fi nu dhokfataa nu barsiisan. Qunnamtiin waan hin jirreef uummata keenya kan magaalaa fi biyya alaa hirmaachifachuu hin dandeenye.
Hoggas namni Oromoo hagi ala bahee fi of danda'ee adda bilisummaa Oromoof birmachuuf aanjaa qabu hin turre. Waraanni bilisummaa Oromoo doolaarri haafuu birriyyuu argee hin beeku. Booda kana humna ijaarame qofa utuu hin ta'in loltuutu mata mataan addunyaa kutaa fedhe gaafatee maallaqa argata. Oromoon keessaa fi alaan namtokkeenis ta'e jaarmaan waraana bilisummaa Oromoof dirmachuuf of kenniinsa gaarii agarsiisaa jira. Si'ana kan waraana bilisummaa Oromootti makamu qeerroo fi qarree barataa fi dammaqaadha. Salphaatti taliigamuu fi taliiguu kan danda'udha. Kun carraa gaarii fi jajjabeessaadha. Jireenyaa fi falmaa waraanni bilisummaa Oromoo diina wajjin geggeesse keessatti shooraan gantootaa yaadannoo hamaadha. Gantoonni murnaa fi namtokkeenis mul'ataniiru. Gariin isaanii qabsoo hifatanii kaan namaan wal dhabanii yookiin dallananii kaanis akeekaa fi tooftaa qabsoo irratti dhaabbii jijjiirrachuudhaan ganan. Gantoonni diina itti dhaqan biratti dhiifamaa fi fudhatama argachuuf odeessa kennuu, dhaaba balaaleffachuu, miseensota uummata keessaa qabsiisuu, hiisisuu fi qabeenya jaarmaa agarsiisuudhaan fudhachiisuu yookiin balleessisuutti bobbahu. Warri dirree qabsoo irraa ganan waraana mootummaa dura bu'anii karaa agarsiisuudhaan waraana bilisummaa Oromootti diina fidu. Qabeenya gantuun bakka jiru beektu ittisuu yookiin bakka isaa jijjiiruun wareegaa humnaa fi yeroo guddaa gaafata. Qabeenyi kan ol kaa'amu holqa yookiin goda uumaa keessa. Naannoo bobbaa waraana bilisummaa Oromoo keessa holqoota akka galmaa fi dirree taphaatti babal'atantu jiru. Fakkeenyaaf yeroo tokko istooriin guddaan waggoota 10f mihootaa fi qabeenyi garagaraa keessatti kuufamaa turan diinaan weerarame. Garuu istoorii sanarratti kan hojjetan keessaa tokko ganee Magarsaa Hayyuu Gulloo namni jedhamu diinatti dhaquudhaan karaa agarsiise. Qabeenya san keessa maallaqa qofatu hin turin. Mihoota lolaa garagaraa, rasaasota, meeshaa wallaansaa fi beeksisii, dookumentii adda addaa, galmeelee fi ragaalee barnootaa hedduu fi mihoota qunnamtiitu saamame. Akkasumas barbadeeffame. Lola diina san ittisuuf godhame irratti jaallan wareegaman. Wanti akkasii marraa hedduu mudateera. Hojii magaalaa fi maandhee keessattis kanneen gananii nama hiisisuu fi ajjeesisuun miidhaa guddaa qaqqabsiisan turaniiru. Qabsoo keessatti gantuun gufuu fi kaanserii guddaadha. Barnootaa fi muuxannoon gahaan waan hin horatamiiniif keessattuu baroota jalqabaasan riphee lolaa jechuun kan of hin kunuunsinee fi of hin kukkuullee ummataaf of kennee kan yoomuu wareegamaaf of qopheessetti beekama yookiin akkasitti hiikkatama ture. Kanaafuu namni aanjaa dhabuutti dabalee hareeda hin aaddatu yookiin rifeensa hin ciratu. Ansoolaan Abujadii haaraan yommuu bitamee hiramu namuu akka fagoorraa hin mul'anneef biyyootti rirriita. Jijjiirraan uffataayyuu hin jiru, kan jiru miiccachuuf namni rakkachuu hin fedhu. Injiraaniif qorichi uffata aduu keessa afuufi filiitii ofitti biifuudha. Kan ormi yommuu manatti afuufu manaa bahee baqatu bobaa, kofa, mudhii fi rifeensatti afuufama. Akkas goonaan ji'a 3f injireen uffata san keessatti hin dhalattu. Wanti nama ajaa'ibu kan daddaffiin qaama hin dhiqannee fi uffata hin miiccanne ciinca'uun xiraa'uun hin jiru. Halkanii fi guyyaas qilleensa banaa keessa waan ciisamuu fi waan socho'amuuf hafuura hamtuu qilleensatu fuudhee kutaa yookiin xuraa'uun baramee qaama godhatame ta'a fakkaata. Amnarra utuu jiramu boqonnaan yookiin hirribni sa'a murtaa'e yoo heeyyamame amsoolaa micciirame yookiin marame hiikanii uffachuun hin jiru. Kulleettaa gurratti harkifatanii harka boraafatanii kurruufuudha. Qaamni guddoo bututee boqonnaa waan barbaaduuf siree yookiin firaasha malee utuu hin jedhin bakka arge boqota. Ansoolaan diigamee kan uffatamuu fi margi kan afatamu mooraa duubbee duwwaatti. Kopheen gaafa bitamtu hanga gaafa dhumtee gatamtuutti miillarraa hin baatu. Yoo kan gogaarraa tolfamte taate yommuu laga cehan ni baafatamti. Kunis qusannoofi. Qawween akka hin barraaqne ni cufamti yookiin rasaasni laagaatii baafama. Ofitti maxxansanii yookiin boraatii godhatanii rafu. Mallattoon ka'iinsaa kennamnaan daqiiqaaf duubatti hafuun dunquqquun hin eeyyamamu. Ajaa'iba waraana bilisummaa Oromoo keessatti beekamu keessaa tokko namni mugaa deemuu irra deddeebiin argameera. Duruunfatee rafaa deema. Garuu miilla fudhateetuma utuu hiriira keessaa hin bayinii fi hin gufatiin tarkaanfata. Dunquqquun deemuu irraa adda. Bara booda huccuu akka dunkaanaatti hidhachuun rooba ittisuuf miikaa ofirra qabuu fi duubbeetti godoo ijaarrachuun jalqabame malee aduu fi roobnis kallattumaan simatamu. Bakka bishaan qaaliitti roobni argamuun gammachuudha. Isumatu dhugama. Nyaanni gandarraa eeggatama. Uummanni waanuma qabu kenna. Akaawii yookiin qorsoo, mulluu yookiin shummoo, marqaa yookiin booshoo, mixaaxisa yookiin baandee, laaffisoo yookiin faffatoo, buna yookiin hojjaatu dhufa.
quphantee yookiin dhaabbattee qorii tokkicha keessaa nama 4 hanga 6 nyaatama. Hangi qorii tokkichatti ramadamu nyaata argame irratti hundaa'a. Qorii tokkitti yoo ta'e hunduu sanuma waliin gahuudhaan dhandhama. Waanuma argametu nyaatama malee ani kanan fedhu sanan fedha malee jechuun hin jiru. Nyaata irratti ajajaa yookiin hoogganaa fi loltuu gidduu addaddummaan tasumaa hin jiraanne. Nyaata irratti ilaalchi addaa kan godhamu jaala dhukkubsatu duwwaafi. Ummati keenya gammoojjii horsiise bulaa waan ta'eef kan ittiin jiraatan caalaatti aannan, foonii fi damma. Marqaa yookiin shummoo utuu hin dhandhamin torbanii ol turuu danda'u. Waanuma isaan jiraataniin jiraanna. Waggoota dheeraaf ofiifis rakkannee erga uummata keenyas rakkifnee booda midhaan jiraa yookiin callaa fudhannee yookiin bitannee ofumaa bilcheeffachuun furamne. Yeroo qusachuu fi uummata keenyatti ba'aa ta'uun hafuun jijjiirraa gaarii ture. Dabaree bilcheessinee wal nyaachisuus barre. Bobbaarrattis bakka bishaan jirutti boqotamee midhaan hiratamee baatamurraa hirrifamee bilcheeffamee nyaatama. Rakkoo guddaa kan ture bara midhaan sababa hongeedhaan badu midhaan boolla yookiin gombisaa keessatti daanawoon fixxe yommuu affeellannu qolli boqqolloo qofti waan hafuuf bishaan gubbaatti ol ba'a. Dhama midhaanummaa hin qabu. Sanumatu soogidda malee nyaatama. Sunuu yeroon dhabamu jira. Bara 1990 gara dhumaa keessa lola waraana wayyaanee waliin baroota 6 walitti dhaabbatee geggeeffame keessatti waraanni bilisummaa Oromoo lola qofa otoo hin tahin hirrina dhiyeessiin yookiin dhaba galaa fi rasaasaan hubame foon bineensaa argame hunda nyaateera. Bara duraasan walakkaan waraana yaa'uu hidhannoo maleessa waan ta'eef amni halkanii. Hiriirri waraana halkanii kan hidhatee fi kan hin hidhanne kan ilaaluuf adda hin ba'u. Waraana guddaa hidhatetti fudhatame odeessi diina ga'uu kan sodaachisu ta'a. Ergaan duraa duubatti yookiin duubaa duratti kan dabarfamu sagalee malee mallattoo fi akkuma walitti aananiin wal tuquun yookiin sagalee xinnaa dhageessisuuni. Jireenyi waraana bilisummaa Oromoo yeroo hundaa sochiin kan wal qabatedha. Kan bakka tokko turu hospitaala Madoo fi Mooraa Duubbee bakka leenjisni itti geggeeffamudha. Humni bobbaa lola diinaaf of mijeessuu diddaa fi bakkoota hin gahiin gahuuf hogguu ni socho'a. Funyaan biiraatii hanga Awwaash, Maayaa Qallootii hanga Qaacham yookiin Weelmal Baalee keessa darbees hanga Moyyaalee fi Somaaliyaatti yeroon deemamtu jira. Deemsi akkasii keessattuu yoo humna guddaa ta'e torbanoota hanga 6 yeroo fudhatu jira. Bishaan yookiin laggeen gurguddaa guutan cehuun baay'ee ulfaata. Daaktuu 3 haga 5tu dhibboota namootaa fi mihoota isaanii faraqaan ceesisa. Yeroo namni bishaaniin nyaatamu jira. Haala lolaa fi amna dheeraa keessatti yeroo bonaa gammoojjii bal'oo keessatti bishaan dhabame fincaan dhugaatiif qaala'ee yeroon wal kadhatan irra deddeebiidhaan mudateera. Maaloo nan dhugaa naaf fincaa'ifaa jedhameera. Amma qoosaa fakkaata. Loloota waraanni bilisummaa Oromoo diina wajjin baroota dheeraaf godhe keessatti diinni kan waraana bilisummaa Oromoo irra aanjaa qabaateef waraanni bilisummaa Oromoo mi'oota wal qunnamtii halaalaa qabaachuu dhabuudha. Zoonii fi waltajjii dhaabaa gidduu magaalaa fi dirree gidduu wal qunnamtiin kan geggeeffamu miseensa ulee jechuunis hidhannoo malee yookiin pistoolaa fi boombii dhoksee kan qabatu yookiin kan qabattu erguudhaan geggeeffama ture. Humna yookiin ergamtoota bobba'aniif bakka poostaa ilaallatantu himamaaf. Yoo mooraan socho'e dhaamsatu dhiifamaaf jechuudha. Poostaan bakka mooraa haaraa ibsu akka roobni hin balleessinetti laastika yookiin meekkaadhaan marame dhagaa gidduu yookiin muka jalatti awwaalama. Poostichi hundaaf ta'uu waan maluuf kan ilaallate bakkumatti deebisa. Yoo poostaan hin jirre deeggartoota amanamootu odeeffannoo gaafatama. Waraanni lola irratti yoo adda ba'e bakka itti wal barbaadu dursee wal beeksifama. Halkan rasaasa mallattoo dhukaasuun ergaa waliif dabarsuunis ni faayideeffama. Bara 1987 keessa telegiraamoota baranee arganne godinoonni bahaa fi dhihaa wal qunnamuu jalqabne. Gaafas mooraa waltajjiitti gammachuu ibsachuuf dhukaasni baname. Booda sadarkaa zoonileetti qabaachuu eegalle. Opereetaroonni qunnamtii telegiraamaas hedduminaan leenjifamanii humna hundaaf ramadaman. 80moota gara dhumaa telegiraama harkaa akka muraasota keenya wal gahutti argachuuf milkoofne. Olaantummaan diinni karaa kanaan waraana bilisummaa Oromoo irratti qabaataa ture irra aaname. Nuuf jijjiirraa fi guddina guddaa humni keenya itti hamile ture. Kufaatii dargii booda wayyaaneen wal loluu yeroo jalqabnetti meeshaa qunnamtii qabaannee dhimma itti bahuun nu gargaareera. Yeroo qusachuuf odeeffannoo sochii diinaa waliif dabarsuu, adeemsa lolaa wal hubachiisuu fi qajeelfama dabarsuuf shoora guddaa qaba. Hirrinaa fi rakkina miidiyaas guddaa qabna turre. Odeeffannoo haala yeroo argachuu fi dandeettii keenyas wayyeeffachuuf gaazexaalee fi kitaabbeen hin argannu ture.
Gaazexaalee keessoo kanneen harkaan barreeffaman sagalee bosonaa irra guddaan tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kan of keessaa qabuu fi kana beektaa kan jedhu barnootaa fi bohaarsa waraana bilisummaa Oromoof kan oolu qabaachaa turre. Kana beektaa irratti miseensonni yaada, gaaffii, odeeffannoo, qoosaa fi baacoo erguun ni hirmaatu. Dhaamsa nagaas waliif dabarsu. Taayipiraayitarii 1980 keessa qabaachuu jalqabne. Taayipistiin waan hin turiiniif qubee barbaannee tokko tokkoon rukutuun waan gaggabaabduu qofa ittiin barreeffanna. Heddummeeffatuu hin dandeenyu. Harkumaan yoo ta'e malee barreeffamoonni barnoota afaan Oromoo fi eeggannoo fayyaa yeroo yerootti bahaa turan. Raadiyoo fi televiizhinii ofii keenyaa hin qabnu turre. Sagalee bilisummaa Oromoo kan arganne dhiyoo kana. Miidiyaaleen addunyaa bakka nuti jirru dhufanii sochii adda bilisummaa Oromoo arguuf hayyama yookiin aanjaan waan hin turiiniif lola baazuqaa fi boombiin goonuu ganda lolichi keessatti ta'u malee addunyaan hin dhaga'u. Magaalota yommuu seenamuu humna diinaa adabuu fi qabeenya qabsoof barbaachisu booji'uun lakkisuu malee dirmannaa humna diinaa eeguu fi magaalicha ittisuuf wareega ulfaataa baasuun hin gorfamu. Alagaa fi firoonni milkii daranii waan nurraa eeganiif ibsa lolaa dhugaa kan nuti ji'a ji'aan baafnutti hin quufan. Maaliif kurnanootaan utuu hin ta'in dhibbootaan loltuu diinaa hin ajjeefne? Maaliif magaalota hin bilisoomsine jedhu. Mirga tokko yoo gonfatan ittaansanii kan caaluuf dheebotu. Adeemsa qabsoo kan akka keenyaa keessatti kan namaaf guuturraa kan hir'atutu caala. Hirrina sanaaf utuu hin jilbeeffatiin obsaan irra aanuu fi guuttachuuf qabsaa'uudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kana godhaa jiraate. Bara jalqabaasan kan adda bilisummaa Oromoo gargaare lola mootummoota Itoophiyaa fi Somaalee gidduu seenuudhaan hidhannoo irraa buufachuudha. Humnaa fi meeshaa guddaatu horatame. Humna qabsootti jijjiiruuf aanjaan waan hin turiiniif walakkaan hidhannoo waliin nu harkaa bittinnaaweera. Haalli qabsoo gaafa duraa fi si'anaa walirraa fagoodha. Wanneen qabsoof murteessoo ta'an kanneen gaafa duraa hin turiin har'a jiru. Dammaqiinsi siyaasaa Oromoo ol ka'eera. Namni kaka'iinsa ofiitiin qabsoo irraa hirmaata. Dirmannaa fi gargaarsi uummanni Oromoo keessaa fi alaan gumaachaa jiran doolaara miliyoonotatti lakkaa'aman gaheera. Gaafa dura laga gamaa fi gamana wal qunnamuun ni ulfaata ture. Har'a jaarmaa duwwaa utuu hin ta'in namtokkeen uummata keessaa sagalee bira taruun viidiyoon wal qunnamaa jira. Jijjiirraa fi guddinni karaa bayyanootaa dhiyeessii fi qunnamtii argame kun qabsoo keenyaaf haga duraaniirra aanjaa uumeera. Dhaloonni haaraan aanjaa argametti dhimma bahuun qabsicha fiixa baasuun ni eegama. Adda bilisummaa Oromoo keessatti sirni adabaa, irreeffamaa fi badhaasaa seera dhaabaa sanaaf tumame irratti hundaa'uudhaan hojiirra oola. Haqaa fi jaallummaa irratti hundaa'uudhaan kan godhamu waan ta'eef namuu itti quufa. Seerri bara jalqabaa kan bara boodaarra jabaadha. Badiileen akka nama ajjeesuu, sagaagaluu, gudeeduu, ganuu, hulluuqanii dhaaba seenanii diinaaf basaasuu yookiin odeessa dabarsuu, uummata saamuu yookiin rukkutuu fi lola irratti jaala ofii dhiisanii biraa baqachuufaan kanneen adaba olaanaa kennisiisan keessatti ramadamu. Haalli itti mudatee fi dubbeen nama balleessee ilaalamee adabni gadi bu'uu danda'a. Murtiin adaba badii gurguddaa barcuma seeraaf to'annoof dhiyaata. Gaafatamni barcuma seeraaf to'annoo gumii sabaa adda bilisummaa Oromoofi. Badiileen xixinnoon irra deddeebiidhaan raawwataman ergaa yookiin bobbaarraa yeroo kenname keessatti deebi'uu dhabaa yookiin beellama irraa hafuu, qawwee baarraqsuu, gungummii fi dirqama fudhachuu irratti rincicuu, nama arrabsuu, namaan wal loluu fi rukkutuu, amna irratti hiriira addaan muruu, icciitii eeguu dhabuu, haxii yookiin riphanii diina of biraan gahanii haleeluu eeggachuu irratti sagalee dhageessisuu, naannoo diinni jirutti halkan baatirii ibsuu, ibidda akka fagootti argamutti bobeessuu, tamboo xuuxuu fi qabeenya qisaasuu yookiin qusachuu dhabuu faadha. Diina daguutti magaalaa yookiin mooraa qubatutti weeraruuf bobbaa godhamu irratti amna irratti dhibaawuu fi harkifachuun bobbicha hongeessuu waan danda'uuf kan irraa of eeggatamudha. Utuu hin dhukkubiin dhukkuba himachuu fi sodaachuun ni adabsiisa. Badiilee irra deddeebiin mudataniif adabni maal akka ta'u seera keessatti ibsamee jira. Warri adabicha hojiirra oolchan haala itti raawwatame ilaalcha keessa galchuudhaan irraa hir'isuu malee itti dabaluu hin danda'an. Qeeqni, gorsaa fi dinniinnis adabatti lakkaawwamu. Akeekni adabbii wal sirreessuu fi wal barsiisuuf malee gonkumaa wal miidhuuf miti. Adabuu dura hubachiifamee fi ibsamee fi waan godhamuuf kan balleesse adaba isaa yookiin adaba ishee qurramaa fi mufannoo malee fudhatu.
kanneen gammadaa fi taphataa adaba isaanii raawwatan jiru. Haala kanaan wal tiksuu fi wal sirreessuun dhibaawaan hojjetaa qaxalee sodaataan goota hiriyaa hin qabne tahan baay'eedha. Akaakuun adabaa boolla qotuu, dabaree ofii malee nyaata bilcheessuu, ispoortii dadhabsiisaa hojjechuu, bakka kaa'aman taa'uu yookiin socho'uu dhabuu, hidhannoo hiikkachiisuu fi bobbaa irraa dubbeetti deebisuu, galafuu yookiin gaafatama gadi buusuu fa'aadha. Ari'amuunis darbee darbee ni mudata. Badii malee wal adabuun yookiin adaba badiin waliin ginne kennuun ni gaafachiisa. Badiif dhiifama gochuu yookiin adaba seeraan murtaa'e kennuu malee dheekkamsaa fi arrabsoon hin eeyyamamu. Hidhaa dheeraatiin wal adabuuf aanjaan waan hin jirreef adaba sana bakka bu'uu danda'utu filatama. Adda Bilisummaa Oromoo keessatti gaafatamni olaanaan filmaataan kennama. Filmaanni dandeettii, fayyaalummaa yookiin nama haqaa fi of kenniinsa qabsoo irratti hundaa'uun malee amantii, hiriyyummaa, firummaa fi naannummaa irratti hundaa'ee hin godhamu. Filmaanni haga ammaatti Adda Bilisummaa Oromoo keessatti geggeeffame dimokiraasii dhugaa hordofee akka ta'e miseensonni dhaabichaa ragaa bahu. Oromoof dimokiraasiin aadaa waan ta'eef Addi Bilisummaa Oromoo sanuma dhaale. Kanneen sadarkaa gadi qaamota mirga itti qabaniin irreeffamu. Irreeffamaaf ulaagaatu kaa'ama. Ulaagicha hordofuun koreen dhimmi ilaaluu wal mari'atee murteessa. Ulaagaalee jiran keessaa tokko ilaalcha miseensi nama irreessamu sanaaf qabudha. Ulaagaan murteessaan humna biratti jaalala, kabajaa fi amanamummaa qabaachuudha. Eenyu yoo irreeffame humnichi akka gammadee fudhatu hoogganaan irreeffama kennu sun qoratee beekuu qaba. Adda Bilisummaa Oromoo keessatti badhaasni dhugaa nama jabduu fi toltuu hojjeteef walabummaa fi bilisummaa Oromiyaa fi saba Oromootti beekama. Bilisummaa fi walabummaa dura wanti itti quufanii ani kana hojjedhe amma ni gahaa yookiin nan boqodhaa jedhan hin jiru jechuudha. Sana malees jaallan gaafatama itti kennamu irratti warra waliin ramadaman hamilchiisuu fi onnachiisuudhaan dirqama isaanii bahachuun fakkii ta'an guutuu miseensotaa biratti kabajamoo fi jaallatamoo ta'uun badhaasa of danda'e. Haa ta'u malee urjoota waan itti bobbahan irratti injifannoo galmeessaniif waraqaan ragaa kennamee fi gochaan isaanis faarfamee miidiyaa dhaabaa irratti beeksifamuun ni jira. Jabinaa fi gootummaan mul'ate hunduu galmee dhaabaa irratti ni qabama. Oromoon gootota hedduu qaba. Boqonnaa 15ffaan walitti deebina. Kan barreesse Jaal Dhugaasaa Bakakkoo, kan seenesse Biqilaa Amanuutii. Ammaaf kanuma nagaan.